Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota haaraa fi dirqama namoonni hundinuu waan lama gurguddaa waan isin beekuu qabdan takka waan haaraa lama isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoota haalaan barbaachisaa dhimma iimeeliitiin wal qabate keessattuu YouTuberoonni iimeelii kanarratti xiyyeeffachuu qabdu, barnoota dhimma iimeelii irratti gadhiifamu guutuusaa hubachuu qabdu. Haga xumuraatti na waliin turaa isiniin jecha akkasuma warra duraan barnoonni iimeelii isiniin qaqqabneef channel kiyya jala seenuudhaan Playlistii mata duree jedhu jala yoo seentan gara gajjallaatti gadi bu'uudhaan barnoota iimeelii waan jedhu as jala argattu. Playlistii bakka takkatti hidhamee jiru barnoota 32 ol of keessaa qaba. Kana keessa seenuudhaan dhimma iimeelii irratti siireesii ta'uu qabdu, iimeelii keessan jabeeffachuu qabdu isiniin jechaa eegan gara barnoota keenya har'aatti yeroo deebinu wantoota lama gurguddaa kan isin beekuu qabdan, kan isin sirreeffachuu qabdan takka isinii qabadhee dhufeen jira. Namoonni baay'een screenshotii keessaan na ergaa jirtu sanarratti waliin dubbanna jechuudha. Google irra seenuudhaan wanti haaraan kun lamman maali isa jedhurra eegallaa jechuudha. Google irra tuqachuun gara fuula dura deemuudhaan Google irra yookaan dhimma iimeelii wal qabateerraa wanti isin beekuu qabdan gurguddaan lama jira. Isa xiqqaa fi isa jalqabarraa isiniif eegaluu duraan yeroo Google irra tuyitan maanee jiru Google akkaawuntii jedhee kan nuti security irra seennee sirreeffannu asuma jalatti nu dhufa. Amma garuu update haaraan recommended fi all service waan jedhu nu fidaa jechuudha. Maanee jiru Google akkaawuntii gara Google irraa argachuu dandeenya. Tokko garuu asumarraan bakka iimeelii kanarra tuquudhaan salphaatti gara fuula dura deemna. Bakka irraa iimeelii jijjiirurra tuquudhaan gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Yeroo as iimeelii irra tuqxanii deemtan iimeelii jijjiiruu dandeessu, asirraa iimeelii barbaadanitti deebisuu dandeessu. Maanee jiru Google akkaawuntii duraan achirraa argannu amma Google akkaawuntii jedhee as nuuf jira jechuudha. Kanaafuu inni tokkoffaan Google account ka jedhu kana tuqxanii gara fuula duraa deemtu jechuudha. Kanaan booda akka duraanii maanee jiru Google account isiniif hin bahu jechuudha. Google account kana tuquudhaan gara settingii iimeelii deemnaa jechuudha. Setting email irra yeroo dhufnu inni tokkoffaan egaa kana maanee jiru Google achi argattu. Inni lammaffaan set home address for your Google account wanni jedhu kun wanni haaraan asitti ba'e maali ka jedhu namoota baay'een na gaafataa jirtanii set home address kanarra tuquudhaan gara fuula duraa deemuudhaan maal akka ta'e waliin ilaalla. Set home address ka jedhu kanarra tuqannee fuula ittaanutti darbuudhaan maaliif wanni kun asitti bahe maal sirreessuu qabna ka jedhu namoota baay'een na gaafataa jiru. Sanaaf deebii akka ta'uuf waan kana lamman walitti isiniif qabadhee dhufee jira. Iimeelii keessan hundarrattu set home address wanni jedhu bahee jira. San tuqannee gara fuula dura deemuudhaan maal akka ta'e waliin ilaallaa jechuudha. Kana tuqannee yeroo gara fuula duraa deemnu asirratti maal nuun jedha your home and work address are used to personalize your experience across Google product and for more relative ads nuun jedha. Akka beeksisaaf nu mijatuu fi Google product adda addaatiif akka iimeeliin keenya adda bahu, eessa akka jirru, magaalaa kam akka jirru, biyya kam akka jirru akka nuti asitti guuttannu barbaada jechuudha. Kanaafuu home address kanarra tuqxanii yoo barbaaddan yookaan immoo choose on map ka jedhu tuquudhumaan salphaatti choose gochuu dandeessu. Magaalaa jirtan, biyya jirtan, beeksisa isin YouTube irratti ilaaltan, beeksisa isin website adda addaa irratti ilaaltanii naannoo keessaniin bareechee fiduudha jedhee Google maal godhe akka nuti home address itti guunnu nu taasisee jechuudha. Kanaafuu Johannesburg South Africa jira. Johannesburg South Africa waan jedhu itti guutaa yeroo itti barreessinu inni nuuf fida. Maappii irra tokko irra tuqannaa jechuudha. Magaalaa keenya ka ta'e itti barreeffannaa jechuudha. Dabalataanis yoo Itoophiyaa jiraattan fakkeenyaaf Addis Ababa Itoophiyaa yoo jennes ni taha jechuudha. Save ka jedhu kana tuqna. Magaalaa biyya jirtan yookaan biyya jirtan yeroo isin irratti barreessitan inni nu magaalaa waliin isinii fida. Home address keessan, bakka jireenyaa keessan, bakka jirtan, bakka irraa iimeelii sanaan YouTube isa ta'u wantoota adda addaa fayyadamaa jirtan irratti katabduu jechuudha. Fakkeenyaaf Addis Ababa Itoophiyaa yeroo nuti jennee barreessine ifii isaatiifuu Addis Ababaadha eessa akka jiru ta'e wantoota location yookaan immoo home address wal qabatan nu fida. Maappii irra, maappii sanarraa kafeenu tuquudhaan home address keenya itti guutuu dandeenya jechuudha. Erga itti guunnee tokkorra tuqnee kaane cancel save jala nu jira. Cancel gochuu yookaan immoo yeroo barbaadnetti save gochuu dandeenya. Home address kana haguma biyya jijjiirtaniin jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Sanaan booda save tuqna. Yoo barbaannes immoo dhiisuu ni dandeenya yoo jettan eeyyeen dhiisuu ni dandeenya. Iimeelii irratti yeroo kun isin dhufe eksiinuma kana tuquudhaan ni dhiiftu guutuu jechuudha. Yoo guutuu dhiiftanis rakkina hin qabu. Personalized info jala seentanii yoo feetan home fi work asirraa yoo itti guuttan bakka hojii keessanii, bakka mana keessanii yookaan jireenya keessanis location asirraa itti guutuu dandeessu salphaatti. Yoo feetanis dhiisuu
dandeessu waan nama cinqoo miti namoota baay'een natti ergaa jira screenshot kanaaf video isiniif dalage kanaafuu manage account achirraa argachuu dandeessu wanni kunis immoo yoo feetan dhiisuu yoo feetan guutuu dandeessuun isiniin jira barnoonni keenyas kana fakkaata ture akka irraa barattanis abdii guddaan qaba dhimma emailii kana bareechitanii itti xiyyeeffachuu qabdu hubadhaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.